Kibba Tigraay ajaja pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Waraadaatiin kaafamu hordofee hiriirrii fi mormiin kibba naannichaatti bahame. Dhuma torban darbee magaalaa Mahonii keessatti mormiin yoo gaggeeffamu kaleessammoo magaalaa Ambaalaagee keessatti gaggeeffameera. Mormiin kun godina kibba bahaa naannichaattis bal'ateera. Hiikaa fi tasaa dabalee isinitti himu. Mormiin godina kibba Tigraayitti ka'ee ture amma ammoo gara godina kibba bahaattis babal'achuun aanaalee akka Waajjiraat Israa'adii fi Addi Guddaam keessatti kaleessa gaggeeffameera. Mormii kibba Tigraay magaalota garaagaraa keessatti gaggeeffame kanaan wal qabatee namoonni hedduu to'atamuu fi kan lubbuun darbes jiraachuu BBC'n odeeffateera. Magaalaa Mahoniitti mormitoonni daandii irratti bahuun jijjiirraa hooggansa humna waraanaa hidhateen taasifamaa jira jedhan balaaleffachuun dhaadannoowwan akka TPLF'n hin hoogganamnu, qawween hin bullu, cunqursaan haadha batu jedhu fa'aa dhageessisaa turan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay bulchiinsa godina kibbaa amma jiru kaasuun hooggansa haaratiin bakka buusuuf murtee isaanii torban lama dura yoo beeksisan yeroo sanatti kaayyoonsaa balaa gara fuulduraa irraa fagaachuuf akka ta'u ibsanii turan. Murtee kana hordofee mormii ka'een aanaa Waajjiraat Israa'adii keessatti qonnaan bulaan tokko ajjeefamuu fi gaazexeessitoonni miidiyaa lama to'annoo jala ooluun gabaafameera. Miidiyaaleen dhuunfaa Tigraay TBS televezyiinii fi TPM gaazexeessitoonni isaanii mormii kana gabaasuuf deeman to'annoo jala ooluu fi boodarra gadhiifamuu himan. Miidiyaaleen ibsa waloo baasaniin gaazexeessitoonni mormitoota gidduu seenuuf yeroo yaalanitti poolisiin dhukaasa banuun nama tokko ajjeesuu ibsaniiru. Bulchiinsi godina kibba Tigraay kan bulchiinsa yeroo naannichaatiin itti gaafatamummaarraa kaafamee ture hooggansatti akka deebi'u Jeneraal Taaddasaa Waradaa waliin waliigaltee irra gahamuu bulchaan godinichaa obbo Haftuu Kiiroos BBC'tti himaniiru. Adoolessa 28 marii taasifneera. Marii kanaan uummanni kibba Tigraay haala of bulchuu isa dandeessisu diriirsuu danda'eera. Godinni fi bulchiinsi yeroo waliigaltee akkasii irra gahuun injifannoo guddaadha jedhan miseensi koree giddugaleessaa duraanii TPLF obbo Haftuun. Muddama godinicha keessatti uumame salphisuuf manguddoonni fi abbootiin amantaa aanaalee godina kibba Tigraay irraa gara Maqalee imaluun pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Waradaa waliin marii taasisaniiru. Marii isaanii hordofuun Jeneraal Taaddasaa Waradaa gara godina kibba Tigraay Mayicoo qajeeluun jaarsolii fi bakka bu'oota uummataa waliin marii taasisaniiru. Obbo Haftuunis marii kana booda qaamoleen nageenyaa godinichatti bobbaafamanii turan bahuu eegaluu himaniiru. Hundi keenya qaama uummata Tigraay sirna Tigraay ni hordofna. TPLF hordofnus hordofuu baannus bulchiinsa yeroof itti gaafatamummaa qabna. Tigraay kan TPLF qofaa ta'uu hin qabdu jedhan obbo Haftuun. Baqattootaa guddicha kaaba bahaa Keeniyaatti argamu Kaakumaa keessatti sababii gargaarsa daciteef walitti bu'iinsa uumameen namoonni hedduun miidhaman. Walitti bu'iinsa mudate keessa poolisii fi hojjetaan gargaarsa namoomaa miidhamaniiru. Qondaalli damee tajaajila baqattootaa BBC'tti akka himanitti dawoowwan dukkaanaan marfamanii turan kan qabeenya dhaabbata nyaataa addunyaa ta'an 3 abiddaan gubatan. Dhaabbanni nyaataa addunyaas mankuusaan isaa kaaba Keeniyaa qubsuma Kalobee keessatti argamu kaleessa gubachuu mirkaneesse. Mormiin kan eegale erga dhaabbanni biyyoota gamtoomanii baqattoota gareedhaan qoqqooduudhaan gargaarsa kaaniif kennee kaan irraa kuteetii jedhame. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii sababii hanqina bajetaaf tarkaanfii kana fudhachuu ibse. Mooraa baqattootaa Kaakumaatti dura ta'aa hawaasa Oromoo kataan obbo Haruun Ibraahim rakkoon kan uumame baqattoota qoqqooduudhaan kaan gargaaranii kaan irraa immoo gargaarsa kutuu ta'uu ibsuudhaan kun ammoo rakkoo duraanuu ture daran akka hammeesse BBC'tti himan. Hamzaa Huseentu dubbise. Wali bu'insi ka jiru uummataa miti uummanni ofii wal dhabne baqataan jechuudha. Rakkoon jiru baajata addunyaa irraa warri gartee fandii nurraa kutee reeshinni hin jiru. Reeshinni waan hin jirreef baqataa kana bakka afuritti adda baasanii namoota dadhabaa humuu dalagatu hin dandeenye miskiina warra qaama hidhuu disabiilii warra ta'e kanaa fi manguddoo nama gartee reef warra amma dhufeetiin jedhee waa takkaillee riisorsii takkaillee warra hin qabne kaatagoorii waan jedhanii waan akkasii galmeessanii ammallee gartee warra sanitti aanu ammallee kaatagoriitii jedhanii kaahanii sadaffaa irratti illee immoo kaatagoriitii jedhanii warra gartee waa xiqqoo jechuullee tilmaamaan waa hojjechuu hin danda'a ammoo ammaaf waa harkaan qabu jedhuu irratti bifa saniin kaa'anii kaatagoorii foon warra gartee uf danda'u warra gartee dalagaatee waa harkaa qabu waan jiru akka afran kaatti baasan qixa sirriitiin hin kenne. Kanaaf nuti baqataadha ija takkaan laalamuu qabna waan isin dalagan kun gartee information uffattan kun sirrii miti nama gartee waa takka hin qabne kaatagoorii foo jettaniini nama dukkaa qabu ka waa dalagatuu danda'u kaatagoorii waan miskiina reeshina argatuu qaba jettaniini qixa sirriitiin wanni kun deemaa hin jiru nurraa dhaabbatu.
irra deebamee haalaalamuu waan jedhu uummanni dhiyeeffatee jira. Baqataa walumaa galatti waan kana isaan hin dhageenye. Abbaan rakkoo qabu gartee ji'a sadi keessatti gartee namni martinuu gartee helbideeskii dhaqanii haa falmatanii waan jedhan kaaniin dibuu jaal. Wanni kun gartee lakkaa'amee uummanni kun irra deebamee tokko tokkoon dubbifamee haalaalamuu waan jedhu dhiyeessine. Kana fudhatama agarre gara isaaniiti jechuudha gara gartee kan manaa jariitiif gara dafirtiitiin waan kana fudhatama nurraa argannee kaakuma 1 2 3 4 bakka qalabee warri kun matti afaan takkaa waan kaan dhiyeessine. Kanaaf ummati mormiitti ka'e jechuudha waan dhageetti waan dhabeef. Kanaaf kun hin sirreefne eegumsa sirraahin miidhama keessa nun naqina kanaaf wanni kun nurraa dhaabbatu jennee kana dinnaaniin gartee hiriira bahanii hiriira bahullee nu dhoowwanii akkuma ta'e namni gartee dirree wayiitti bahanii iyyannaa ofii dhageeffatanii hin jedhanii yaa kaleessa odoo iyyannaan kun hin jiru odoo wanni kun hin sirraahin odoo himannaan kun jiru koottaa gartee warri kaategorii waan iftuun koottaa jedhanii yaaman bakka saniif warra achi dhaqee hin jedhe marti isaa afaan takkaan isin gartee baqataa takkaan laalatti hin jirtanii seeraan waan jedhuun gartee mormii rakkaatee achirratti poolisaa fi uummanni gartee waliin bu'ee namni hedduun miidhamee gartee karaa gubbaatti kaa'ameetiin jedhe gara nama 4-5 rakkinni kanarraa jechuudha gartee sagalee uummataa dhaga'uu dhabu. Walitti bu'iinsi erga uumamee isa booda maaltu ta'ee nami miidhame laayikka lubbuun darbee jira moo miidhameedhuma miidhaa maqaamaati moo akkam? Waan gartee qulqulluu amma nama du'eetiin jedheen haqa ammaatti nagarree garuu ammoo infoormeeshinii namni haasawa gartee namni haasawu malee qabatamaa nagarree ammoo namni siirees akka malee ta'e nam tokkotu jira nam sun ganama kana kalee hospitaala seenee ganama kana gartee riifara gara ladwaa haa deemu waan jedhu garuu infoormeeshinii irratti argaatiin jira. Ergasii hoo haala akkamtu jira amma tasgabbaa'ee moo uummati mormii matti fufe moo maaltu jira? Amma uummanni gartee kaambii keessa amma nagaumaan dalagataatiin jira nagaumaan bobba'ee galaatiin jira yeroo ammaa kana keessatti yoo wanni sun kadeebu taate rakkoo namallee kama deebisu. Isa garee gareetti qoqqoodanii raashina kennaa turan sana nan bisan jechuudha amma erga uummati mufannaa isaa dhiyeesse. Kategorii afran kana keessa tokkoof lama hin argataa. Kategorii 3 in the 4. Magaalaa Moyaalee dabalatee gandoonni daangaa naannoo Oromiyaa irratti argaman mootummaa naannoo Somaaleetiin gara naannoo Somaaleetti caaseffamuu mormuudhaan kaleessarraa kaasee hiriira ba'aa jiru. Kunis dhiyeenya kana naannoon Somaalee caaseffama bulchiinsaa bifa haaraadhaan eegaluu fi aanaalee 14 bulchiinsa haaraa dabalachuu ibsu hordofeeti. Caaseffamni kun aanaalee naannichaa 95 ture gara 109tti guddisuu ibsuurraan kan hafe aanaaleen kunneen kan fayyee akka ta'an bal'inaan hin ibsine. Naannoo Oromiyaa wajjiniin daangaa dheeraa kan qabu naannoon Somaalee dhimma daangaa fi lafa dheedinsaa irratti wal dhabuudhaan yeroo hedduu lubbuun namaa darbaa namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraas buqqaa turan. Caaseffama naannoon Somaalee dhiyeenya ibsee hordofee jiraattonni godina Booranaa, Harargee Ba'aa fi Baalee yaaddoo qabaachuudha dubbatu. Dhimma kanaan wal qabatee jiraattota godina Booranaa ka'umsa hiriira mormii tibbanaa iyyaaffanneerra. Dhalataan godinichaa obbo Boruu Kanuu ibsi mootummaa naannoo Somaalee saamicha lafaa ta'uu ibsuudhaan dhiibbaa hawaasummaa fi dinagdee akka qabus dubbatama. Mormiin amma ka'aa jiru mormii mootummaa naannoo Somaalii mana marii saabee isaatiin dhiyeenya kana murteessanii kan aanaalee 14 fi magaalaa gurguddoo afurii mirkaneeffannee jirra isaan jedhanii magaalaa keessatti immoo magaalii Mooyyalee tokko ofiishaalii magaalii Mooyyalee magaalaa olaanaa naannoo Somaalee taatee jirti. Anis isaanii miidiyaa isaaniitii fi karaa fuula sooshaal miidiyaa isaaniitiif karaa waan dabarsaa turanii sun dur dhaabbachuudha Booranaatti amma ka'aa jiru. Alaabaa naannoo aanaa Waaqellafaa keessatti filasiin dhaabdee jira. Bifa qotaan dhuftee yeroo baay'ee yaaliin akkasii ture iyyuu duraaniyyuu. Mooyyalee irratti lafti teennaa, lafti teennaa dabarsee laannu lafti Mooyyalee bakkisiin amma maqaan oolchu lafa guddaa qabbanaa jedhamfaa lafa galgaloo diimtuu jedhamfaa lafa aanaa Mooyyalee lafa magaalaa Mooyyalee kan naannoo Oromiyaa jiran kan isaan maqaa jiranii lafa qabatamaan mootummaan Oromiyaa jirtu. Sun malee iyyuu lafti isaan duraan gubbaa qubatanii waan dhiibbaa mootummaa Wayyaaneetiin kan fudhatte malee lafti uummanni duraa hin jibbaan labsuun tajaajilaatu iyyuu. Amma yoonaatti ifatti hawaasatti himameera naannoo Somaalee jala galuunsaa magaalaan kunis. Mootummaan Oromiyaati isaan jalgaleera jibbaadhaa kan isaaniiti oni jedhamee jirtu gara mootummaan Oromiyaati kan mootummaa federaalaatiin jiru. Gandoonni ammatti naa kaafte kuni naannoo Somaalee jala galuun isaanii miidhaa maalii qaqqabsiisa jettee yaadda? Tokkoffaa walitti bu'iinsa uumaa sirna bulchiinsaa irraa dhiibbaa qaba uummanni afaan akka itti bulu sirna gadaatiin kan bulu kennaa waliin bula naannoo Oromiyaa jala bula qoqqoodee bakka bakka tokko bulu ta'e uummanni dhiibbaa hawaasummaas dhiibbaa dinagdees ni qaba. Oromiyaallee magaalaa sanarraa galii baay'ee argatti. Booyyaatti balbal daldalaati balbal Oromiyaati. Uummanni Oromootis bakka hojjetus qabuun barbaadu rakkoo nageenyatti ta'uu danda'a rakkoo baay'ee qaba. Amma yoonaatti hiriira mormii ba'ameen miidhaan lubbuu namaarra qabeenyarra ga'ee jira. Injiru ammaatti bakka bakka bahamee jira wanni dhageenye injiru namni nagumaan baay'ee gale. Jiraataan godinichaa biraan dubbisne kun eemeeggaas caaseffamni haaraan kun rakkoo nageenyaa akka hammeessu dubbatama.
magaalum mooyyalee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa of danda'e tolchee akkaataa akka godinaatti akka ittiin of bulchitu dhaabe sun achi keessa gandooti jiran gandee akka fakkeenyaaf qillemaddoon jira buulladiin hin jirti. Sulleensi gandoota adda addaa jira. Gandoota kan keessatti ammoo ganda mootummaan naannoo Oromiyaa biiroo keessa ijaaree gurmaa'is gandaa keessatti hundeessi. Deebitanii magaalum kana mooyyalee municipality administration jedhanii warrilleen magaalum takkitti tana. Akka bulchiinsa mataa ofii danda'etti deebisanii man mariitiin labsatanii mirkaneeffatan. Maalirraa kan maddeedha? Wanni inni irra maddee babal'ifannaa lafaa kan mootummaan naannoo Sumaalee manni marii warra mirkaneessee magaala mooyyalee irratti magaalli hundeessan kan ammoo Waaqilla keessatti areer keessatti ijoollee dubara ijjeesanii kan wanni sababii waraana kun uummata kanirraa raawwatameef sababa bal'inni lafaa kan morma uummati. Guyyaa ammoo wanni kun hundaa'u uummati halkan sun bahee caffaree isa sirbuuf deemu uummati kun gulantaa wal waraansa dhibiitti uumama jedhameetti hagi danda'amee makalaatiyaan namni tokkollee sirba gammachuu tokkollee akka hin ibsanne wanni kun gulantaa wal dhabii dhibiitti uummata buuchi jedhanitti hagi danda'amee kokkifamee ammoo sunirraa kokkisa sunirraa hin dabre uummati warra halkan sun taphatee dhiichisaa bulee uummataaf jalaatiin haga suuqolee magaala mooyyala keessa jira kan duraan maqaa eeyyamii daldala isaanii mootummaa naannoo Oromiyaatiif ta'e maqaa daldala naannoo Sumaalee deebisanii. Kallattiidhaan hawaasatti himameera wanti kun. Hawaasa hundatti himameera. Kennallee qubqaba, hawarraallee qubqaba. Adda bilisummaa Oromoo mootummaan naannoo Somaalee caaseffama bulchiinsaa bifa haaraadhaan eegaluu akka mormu beeksiseera. Abaawoon manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee walgahii gaggeeffate irratti mooyaalee dabalatee bakkeewwan biroo naannicha keessa jiran bulchiinsa naannichaa jala galfachuudhaaf murteessee dhuunfachuudhaaf mirkaneeffachuu ibseera. Komii jiraattonni dhiyeessan irratti mootummaan naannoo Oromiyaa amma yoonaatti waan ibseen qabu. Dhimma kana irratti yaada akka nuuf kennaniif yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Anu kabachiisu lafti ishee ta guyyaa nurra citu yaanu dhukkubsit mooyyaleen itti cinnee itti raannee galaan dhiiga taati malee cittee Somaalee hin taatu cittee lafdiin hin taatu kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa Ocha don bulchin. Danga Oromiyaa. Anu sararu. Anu kabachiisu. Anu eegu. Nu yaadibsan. Yaadu kubsan. Teenka guyyaan citu. Guyyaan kutan. Tokkolle deebiin argan. Kanaaf. Adoorteen bul. Daangaa kee. Aknu kabachiisu. Iyyinee. Kurkee jannee. Balaaleffan. Waraani daangaa. Nurraa dhaabbatu. Saamichi daangaa. Hamooyyalee nyaatu. Hawwata diimaa saa'u. Nurraa dhaabbatu. Baalee kan argee gubannaa. Daangaan Oromiyaa. Kasarbamu. Mooyaalee kennamte, dirree dhawaa kennamte, cinaassan kennamte. Ani ilma Harargeetu jettaame cinaassanii kennamee bara. Tulluu Guuledii kennamee bara. Sigale. Baabbilee kennamee bara. Bordoddee kennamee bara. Sigale. Shawaa keessa gartee darraa gandoota 10 olii warra soddaatii kennamee bara. Wallagga keessa bar Beenishaanguliif dachiin kennamtee dhumtee bara. Gujii keessa akkasii bara. Ati dhuguma yoo qabsaawaa Oromoo taate arra yuunititti amantamoo an duraan aaraan qabaa waan narra fardii dhufe tanabii dhuftu ta'assaabaanii hafti. Sigale. Tana biiruftu ta'assaabaanii hafti tiyya tana bulfadheetiin jaawarirra aara qabaadhus boruuf itti deebi'a sigale baalee riiraa'e baalee karayyuu baalee duraaniin barreessee jira baatii 2 duraan barreesse baalee ka gurguramte baalee fi bishooftuun akka gurguramte baatii 2 duraan isinii hime wayin har'a isinii hime sigale. So akkas jetteeti qabsaawaa wanni atirra qabsooyte sun eega Oromoo qabsooyte tokkoffaa sabni tokko kan saba ta'uun aadaa fi afaan fi seenaa fi daangaa fi yoo qabaateedha akkuma biyyaatti sigale eega daangaan kee sarbame
Sabni ati qabsooyteef sun eega daangaan isaa irraa sarbame. Eega aadaan isaa tuffatamtee qeenxee jedhamte. Aadaan Oromoo aadaa biyya diidu jettee piippiin. Kunu awwaluu abdii namicha harka dhiigaa gabbahee doofaan gabbahee gaafiin Oromoo deebitee jirti jee akkasi dhaadatu. Waa takka nurran eeggatinaa jechuu.